برتقال لومي دمكو زياد الركود الدبي دايما لكم على طول بسم الله ثم اللي قاليني مرة تبلبلو جمرا سبحان الله عجائب ما كيسان كن والله لازم يوم واي فاي في مدامين الراجو فمي نممتن تبلبلو دي صلاة أهلا فيكم بقينا قان نفتني جولي سدت لاي ما تقنيو ولاتشوم بريدو بشاشاكو ويا بديكو كان كينا فبايتو warri dullatti jedhan amma ganaa seenu abdiina kutachiisu beektaa dullatti naan jettu ganaa waanan balleessirraayyuu ta'u badhee ganaa sabiyyiidha jedhee of abdadhaa dhuguma rabbiiti garuu isin dullatti naan jettan hala ahlan fiikum madaamii firraa eegaa jira ammoo gama tokkoon ijji kosuma bibbicatteetti sanumaan asiifachuu jedhee ilaalee saniin booddee madaamii firraa deebisa. أهلا فيكم أنا هوشا كيسان ما أنا ولا التاني مو كم كمسلا مو شرطات سوارير سي جنان الرابطن شرطات سوارير سي جنان نيدقت تاني مو ولا كيف ناقلانجر نانقلو وين كبرنا جرت متي فياكي سني جولي كبايي سني يادي بايي أما خنا زدي سني تيمون دندو أماني سيادي هدون سيادي كيفكم أنا فياك ودكم أنا هركتن كنا دعاي نافقد أجرو متى عندي دي ندكوبا جرا متى كو قيوم قيات يورو ما يروت ندكوبا دعاي كيسن نبر واتشا جتشولا أمس سني فان كبام مكوتا karaa tiktokiinatti duulaa turanii yaada wayii kaasee jennaan viidiyoon irratti hojjetaa turanii yoon isin gorsee viidiyoon irratti hojjettan yoon callisee isin ilaale miidhaan keessan boo'ichi keessan garaan na dadhabee maaluman godhaa maaluma isiniif ta'an ijoollee Saawud Arabiyaa wallaahi laazim na gaddisiistanii dhugaa rabbii anis akkuma keessanii daran immoo biraa waan sii jedhuun qabu. كومنتين كيسن مولتم لتانجر جوليكو سلامتا وجدتني جراتن سلامتا كيسنيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لغا جولي سعودي في أمسد آمي جنان نتدو لاني جتشولا أني أمسك أبولوما أكنموما أكورموما وانا تفكاتي تكوفي وانا تنتولي تكو سنيفهمي قرو فيديو نرتو جتني هوا ما فكنا جتي وانا متشكاو كوشينا جرا التسنيف فانا من شطر الشام فلاتي دي بي كومنتين كيسن قرون التمولتان زرو إيفا منا قولا مالنجد أبيتو موسيقى كسنيف بني في يروساتو يادو كيسا جرانتيف موسيقى نجيفانو ديسني زرده جدا مان سنين جد بيتو جولي سعود في مالن جد بيتو بيا عربا كان أفنينوتي مولده كينيا جنما كايو كينيا جنما قال مانجا أشوداف ماتي كينيا غرغارو دافوان أفنيف بيا كانتي الموجود أشون نبرباتشسو ركون كيسن أكنة تاني جتني يو سجلين كيسن نوكا أبو نوكا دسيسي جولي مصري والفود جولين دبي أكو مكان والفود أكو من المو ساني قدرتو نجاري المو هن قدرتي ناجي تكومتي ولي فود يناجي قدر فوتشو ركو هن أني ساينسي تفيا دما بيكون بيكي نمتي بيك أنا كيست يمكن المو وجر ركتني أنتني جتشو متي متاكيني أنا هم هواي يركت يركوسني كيسا قفاكي يبقوا فيو فردا في سميدا هم يومي وانتي كوني جولي أما نفني بيا عربا المو قد أتشودا فيوتي بيو مكينيتيني قد أنا ما شاء الله إثيوبيان هرمات في لكوسة وكفادا
garuu wanti itti hojjettee waa tokko gaggalagalchitee of dandeessee jiraattutu harka 100 keessaa harka 50 waan ta'eedhaaf gara biyya kanaa imallee jechuudha. Isinii galee gara biyya kanaa imallee jechuudha. Garuu as dhufnee yoo hin heerumna heerumnee yoo saayinsiitti fayyadamuu hin beeknu. Anamma ergaa ta'e tiktookii irraan isiniif dabarsee jennaan lakki kuni ta'uu hin qabu qoricha fudhachuun haraamaa jettanii qoricha fudhachuun haraama iddootti ta'u isiniif himu. Masalan ilmoo garaa keenya qabannee kan ji'a 3 kan ji'a 2 erga ta'ee booddee yoo qoricha itti dhugne yoo mucaa sana baafnessa intiin ta'uu ni mala. Adiksa ما ادري مطعم اسمه رستو. مطعم اسمه رستو. مطعم اسمه رستو. مطعم؟ ايش اسمه؟ رستو. ايه؟ ايش؟ رستو رستو. ريستو؟ في اغاني يعني؟ انا نسيت شيء. اوكي.
Baatanii deddeebi'aa fi qoshoo hojii qabadheen qaama irratti qonnamsa. Mucaa yaada kiyya addaan kuttee irraas baatanii jirtanii rakkoo hin qabu. Booddee caqastu viidiyoo kana isiniifan kaa'a. Mata duree yaada kiyyaa hin kaasne ani maaliif baay'een keessan tiktookii irraan argitanitti dheeduman calliseetti hubee jechuudha. So yoo natti aartanii jiraattan ijoollee Saawud Arabiyaa rakkoo hin qabu. Ani yaani miidhama keessan na gaddisiisee naan isiniif hime malee. Inshallah namni shan ja'a miti takkaatti maaf kudhaniyyuu ilmoo kudhaniyyuu maaf hin godhatin maa indana mushkila rabbiin isiniifaa kennu isin harazzaqu. Laakiin yeroo rakkattanii mana hidhaa balaaxa irratti godhatte shamarri Itoophiyaawii maal jedhamu kan namatti dhaga'ama. Biyya dimokiraasii keessa biyya dimokiraasiin hin jirre keessa jirra. Biyya dubbannee haasaan keenya yaadni keenya hin fudhatamne keessa jirra. Maaliif ilmoo godhachuun barbaachisa isiniin jedhee jennan baay'ee tokko miira keessa galtanii jecha taaniif fayyadamtan jechuudha koomentii jalatti. Haa ta'u malee ani garuu isiniidhaa fi ijoolleen Dubaay fakkeenya soo isaan irraa fudhannee takka isaanii ilmoo kaargoo godhuu fi ilmoo qabatiisaa waliin rakkatu hin argine jechuudha. Garuu akkuma keenya wal fuudhuu bultii isaanii qabatu jechuudha. Maaliif yaani waan biyyaa ba'an kaayyoo isaanii waan beekaniidhaaf jennaan. Mata kiyyaadha. Waan beekaniidhaaf jennaan yeroodhaaf ilmoo hin godhatan jechuudha. Saayinsiitti fayyadamaa yookiin qoricha fudhadhaa isiniin jechuun kiyya qoricha fudhachuun akka shari'aa islaamaatti haraama yoo ta'e iyyuu namni hamma dhaqee of fooyyessutti hamma dhaqee waan yaadi tokko kaayyoo isaa galmaan gaatutti laazima qoricha fayyadamuudhaa qaba. Qoricha kan fayyadamtu osoo dhaqxee mucayyoon sun dhiiga ta'e gara namaatti osoo hin qayyaramiin ergi qayyaramee wayidamuu isuma garaatti siyaa fi kan ji'a lamaa kan ji'a tokko sii ta'e qoricha dhugi baasisiin jechuu koo miti ani hawaan osuma garaatti siin nafiin dura qoricha yookiin saayinsiitti fayyadamii siin jedhe malee qoricha dhugi of keessaa baasisiin hin jenne ani. Keessattuu immoo jiraattota magaalaa Saawud Arabiyaa maaliif kun ta'a jedhee yaada kiyya isinii kaase waan itti fakkaate irraa isin gorse isinii galee ani ammoo waggaa lama jiraadheera jaarsa kiyyaa wajjin. Ilmoo hin godhannee fi ilmoo godhachuu dhiisuun tokkoffaa maalummaa isaa hin beeku. Saawud Arabiyaatti isa arge. Lammaffaa jiruun biyya ormaa maal akka ta'e hin beeku. Bor maal akka nama mudatu hin beeku. Sinigalee sadaffaa maalummaa gosa isaa hin beeku. Sinigalee ilmoo godhachuun dura kaayyoo tokko nama isaa bartanii adeemsa isaa bartanii booddee walitti dhuftanii gaafa waggaa tokko ilmoo godhachuun hin qaqqaba. Har'a wal fuutanii gaafa ji'a lama garaan keenya as jira ijoollee Saawud Arabiyaa. Kun maaliif akkana ta'a isiniin jechuu kooti malee ani qoricha fudhachuun haraama halaala isiniin hin jenne. Garuu nama kamiyyuu taanaan akka mucaan garaatti hin uumamneedhaaf yeroo halaala waliin jiraatu qoricha ni fayyadama. Wayi saayinsiitti fayyadama. Isinii galee. Kanaafuu yaada kiyya hubadhaa osoo jecha badaa tokko hin dubbatiin dura yaada kiyya hubadhaa. Isinii galee waan isiniif ta'u isin gorsean maaliif biyya ormaa jirra gaafa biyya galee akka barbaaddan waggaa waggaatti ilmoo godhachuun maa fi mushkila yaa'anii rakkoo hin qabu. Dandeessanii guddistanii jennaan. Lakki kuni carraadhaa biyya ormaa carraa ta'eeti malee ilmoo godhachuun heerumanii jennaan maaliif ta'ama han jedhan jiran. Heerumaniif ilmoo godhachuu bidaalaa tole. Isinii galee. Karooratti baastanii amma namni yoo lafa tokko irra boqqolloo facaase waggaa dhufu immoo xaafii facaafata. Maaliif yani wal jijjiiran lafa sanarraa akka waan faayidaa qabu argachuudhaaf jecha. Nutis immoo akka haleessa yaadnutti har'as yaaduu hin qabnu. Biyya kam akka jirru maal keessa akka jirru ilmoo tokko maaliin akka guddattu isinii galee tingi gochuu qabna osoo hin godhatiin dura. Bakka heerumni ala tolii mucaa garaatti fudhachuu hin qabnu. Amma ijoolleen tokko ijoolleen shamarranii abbaan manaa kiyya narraan deemee jaallata jettee daftee ala tolii mucaa godhattiif osoo abbaan manaa ilmoo irraa godhachuu hin fedhin. Isinii galee jibbaashee immoo osoo hin taane waan fuuldura isaa jiru kaayyoo yaade waan mucaan sun ittiin guddattu waan of harkaa hin qabneef
dantaa mucaa godhachuu dhiisuu danda'a yeroodhaaf. Garuu ati inni narratti fuudhaa yookiin immoo na jibbaa yoo mucaa godhadhee fi na jaallataa yoo mucaa dafee godhadhee fi narratti hin fuudhu jettee gowwomte ala xulee akka itti heerumte mucaa hin godhati. Keessattuu biyya ormaa kanatti wallaahi laazima haqiiquma isinii himaan. Namni keenya amma biyya Saudi Arabiyaa biyya dimokiraasiin hin jirre biyya boossee mimmaan kee galagalee namni sin ilaalle keessa osoo jirru ilmoo godhachuun daran biyya kanatti overtime ta'ee jira. Overtime jechuudha. Isinii galee kun ta'uu hin qabu isinii jechuu kooti malee ani qorichi halaala hawwaamaaf kana nu gorsita qorichi haraamaa akka shari'aa islaamatti qorichi hin jedhu namni kamiyyuu akka shari'aa islaamatti qorichi haraama yoo ta'eyyuu namni walitti dhufee halaala waliin jiraatu tokko yeroodhaaf dirqama qoricha sa'aatii 24 kan nama fayyadu ni fudhata. Jaarsaa wajjin yeroo rafu marfees ta'e ni fudhata. Irra cala kan haraama isinitti waan hin qaraane garuu ostaaza gaafachuu isaan danda'a isinillee gaafadha. Isa dhaqee ilmoon garaatti mucaa ta'ee booddee qoricha dhuganii baasantu haraama malee hamma rakkoo jiru keessaa baanutti hamma mucayyoo sana waan ittiin guddisnu maallaqa harkatti qabannutti qoricha tajaajilamne yeroo keenyaatti butuun haraama miti akka kiyyatti. Maaliif fayyadamaa waan tureef jechuudha. Isinii galee garuu yaadni nama hundaayyuu tokkoo miti. Isinii galee miidhaaf isin saaxila. Ani isiniif hin himi amma rakkoon nama tokko amma Itoophiyaawii amma ta'etti afaan tokko dubbachuu haa baannu malee Amaaras ta'ii Tigiriis ta'ii Oromoos ta'ii rakkoon shamaraa tokko Itoophiyaa isheef jecha rakkoon ishee mudate tokko na azzansiisa. Isinii galee Jumaa maataa walijjee qidaamee tayaaskunyi minaamin kan jedhu sagalee karaa WhatsApp natti ergamaa ture. Isinii galee kun ta'uu hin qabu. Nuti kan biyyaa baane hojiidhaaf. Isinii galee kayyoo mucaa godhachuu yoo ta'e kayyoo mucaa godhachuu yoo ta'e gara biyyaa deemnee godhachuu wal fuuchuun hooma jiru sunnaadha isiniin jedheera. Wal fuutan immoo halaalaa wajjin jiraattu abbaan manaa kee haqa sirraa qabaatti saqarraa qabda. Akkasitti buluu hin danda'amu. Namni nyaatee dhuguu tokko waliin hin ciisa. Garuu biyya kanatti ilmoo hin godhatinaa 100% irra deddeebi'ee kanan isinitti himu. Maaliif barnoota siif haa ta'u? Isinii galee biyya ormaa jirra manjaa fi kaadii hin qabnu yoo ciniinsuun har'a si qabee mungkin ciniinsuun kee da'umsi kee bor ta'ee akarraa qabamte mana hidhaa keessatti rakkoon si mudata. Isinii galee ofii kee kan rakkattu irra darbee daran ilmoon kee rakkatti jechuudha. Silma saamuu biyya kanatti mucaa godhachuun maaliif barbaachise? Ani gama kiyyaanii akka kiyyatti wal fuudhaa waliin jiraadha. Garuu ilmoo osoo godhachuu dhiistanii baay'ee natti tola akka hawwaatti jechuudha. Na yaadan isiniif kaase qoricha kamii namni kamiyyuu qoricha fudhatee yeroo isaachi butatee booddee irra godhataa jechuudha. Maaliif akka nu gorsitaa qoricha fudhachuun haraama madri eesh akka heerumtanii mucaa goradhaa shan jaayii walirra goradhaa maa indana mushkila. Garuu biyyittii nuti keessa jirru biyya dimokiraasiin hin jirredha. Mucaa kee wajjin rakkattee rakkoo keessaa ba'uu miti nuyi dhuunfaa keenyatti rakkannee rakkoo keessaa ba'uudhaaf baay'ee nutti ulfaata. Isiniin jechuudhaaf isinii galee biyya keenya keessatti iyyuu namni karoorfatee mucaa godhata malee ala xuulii heerumee ala xuulii mucaa hin godhatu. Keessattuu rakkoon shamaraa dhiirri sin dirqisiisee osoo hin taane lakki qorichaawwan fudhadhe coggaarraan na dhukkuba jedhanii fa'aa dhoksanii wayimoo dhugeera jedhanii dhoksanii abbaa manaa isaanii wajjin ciisanii kan ilmoo godhatantu jiru. Yeroo akkasii ati isa miite osoo hin taane oofis miite isas miite mucaa keessa miite booddisa waan si mudatu hin beekamu. Isinii galee soo kanaafuu yaada kiyya hubadhaa. TikTokii yaada nama fixachiisu yaadnanis jiranaa seessi waan miidhaa isinirraa ga'u yookiin immoo gorsa badaa osoo hin taane akka kiyyatti yeroo keessan achi butachuudhaaf wayi saayinsiitti fayyadama yaa qorichatti fayyadamaa isiniin jedhe malee ergi garaatti sinafee qoricha dhugaatii of keessaa baasaa hin jenne ani. Garuu osoo wanti kun hin ta'in dura ergi wal fuutanii bultii dhaabbattanii dirqama wal fuune jettanii ilmoo godhachuu hin qabdan kan jirtan biyya Saudi Arabiyaati. Isinii galee ijoollee kaayiroo amma 100% kan wal fuudhu agarsiise nuyi amma biyya dimokiraasiin hin jirre keessa waan jirruuf nama lama sadii kaawwannee nikaa godhannee halaalaa wajjin jiraana ijoollee Saudi Arabiyaa. Ijoolleen kaayiroo nu akka daggasatanii fuudhu maashaallah. Garuu isaanii ilmoo godhatu takkaa hin agarre. Ilmoo jibbanii immoo osoo hin taane biyya isaa fi haala isaa waliin wal qabsiisanii ilaalaniiti kan isaan godhachuudhaa dhiisan akka mataa kiyyaatti. Biyya ormaa nuti kan imallee
rakkinatu biyya kana nu fide malee asitti ilmoo godhachuudhaaf miti 100% isinii galee inni kaan barumsa xumuree qabxii yeroo dhabu inni kaan rakkoo maatii isaa ilaalee ijaa yeroo jibbu hundiyyuu karaa isaa malee biyya kana galee jechuudha. So kanaafuu ergas dhufnee ilmoo godhannee harkatti baachuu fi taa'uudhaaf dhufnee no isinii galee mana hidhaa keessa amma ijoolleen sabiyyiin as ciiste achi ciiste balaaxa kanarra ciiste osoo biyya ormaa keessa jiraachuu kee beektu osoo biyya dimokiraasiin hin jirre keessa jiraachuu beektu ilmoo kana godhatta. Maaliif walirraa barumsa immoo hin fudhattan? Akkuma itti fufeetti jira ilmoo godhachuun akkuma itti fufeetti jira. Isheen kaan ani 8 wara urgusne inni 7 wara urgusne inni ulfa ji'a zaagaraatii qaba jettanii boossani. Majammaraa osoo waan kanatti hin galiin dura assaaba yaa jamaa heerumuu rakkoo miti saayinsiitti fayyadama osoo hin baratiin kan biyyaa baheen jiru yeroo ammaa kana isinii galee so kanaafuu yoo natti mufattanii ani dhiifama isin gaafadha waan isinii ta'u isinitti hime malee waan isin balleessu miti waan karaa haraamaa isin geessu miti haa ta'u malee immoo yoo jecha ana hasii keessatti mufannaa jiraate ijoollee Saawud Arabiyaa keessattuu shamarran dhiifa manaa godhaan waan isinitti fakkaate isinitti hime malee waan badaa isiniin gorsine ana garuu akka mataa kiyyaatti amma jiraadhe biyya kana jiraadhe heerume immoo heerume mucaa godhachuu fedhee jenna yaa garaa kiyyatti qabadhe allatuu dhiigala jechuudha isinii galee yaamma heeruma dhiisii dalagaa kiyya dalagadha qofaa kiyya ta'a jechuudha yaamma heerume akka saayinsiitti fayyadama yookiin immoo yeroodhaaf akka saayinsii yoo hin barannellee qoricha har'a saatii 12 yoo fudhatte borsaa 12 fudhachuun sitti hin ulfaatu isinii galee kun immoo haraama hin ta'u yaani walii galteedhaan yeroo achi bitachuudhaaf yoo qoricha liqimsan no problem garuu dhugdanii kaatanii mucaa ji'a 8 gootanii kaatanii of keessaa baasuun kun haraamadha haa ta'u malee ustaaz gaafannee immoo adda baasannee innumtaan jedhe kunillee waa hin ta'u jedhamee isni falqaxxaamaa jechuudha. So kan hidhame rabbiin nagaan biyya keenyatti nuuf haa galchu. Mashallah wanti amma dhaga'amaa jiru haalaan hedduu nama gammachiisa. Ijoollee Saawud Arabiyaa of eeggannoo illee godhaa. Warri dalagaa qabdan warri dalagaa hin qabne gara keessanitti fidaa dalagaa galchaa. Bakkuma isin dhokattanii jirtan illee jabala sana gubsiisaa jira mootummaa Saawudii odeeffannoo dhaga'e ani illee argine. Haa ta'u malee waan hundarraayyuu of qusachuu dandeenyaas ni jechuudha. Amma waan cimaa tokko dhufe qofaa kiyya of qofa yoo ta'e balaa sana jalaa of baasuu yaadii godha. Amma ilmoo kana baattee yookiin akka nabbaattee akkamitti balaa sana jalaa saaxila bilisa ba'uu dandeessu hin danda'amu. So kanaafuu osoo beektanii ilmoon godhatina please. Ilmoo godhachuu si feesisee jennaan biyya galee allaqa isinii galee yoo inni fedhe ati yoo feete yaada wal amansiisu yaamma yoo inni lakkaanii dirqama ilmoon barbaade yoo si jedhe yeellaan gallaa jedhiti gara biyya kee deemiti ilmoo goradhu isin jechuun barbaada isinii galee komantiin keessatti mul'atu yaada keessanis hubachuudhaaf so amma karaa tiktokii sekondi 59 qofa kana naasa'e amma sirraan bal'insaan isiniif ibseen jira viidiyoo kiyya kana caqasaa yoo gorsa isiniif ta'e fudhadhaa yoo hammeenyatti fudhattan immoo sorry dhiifama isiniin jedheen jira wanti dhiifama irra darbee hin jiru garuu akka mataa kiyyaatti wanti hundumtiyyuu akka ani yaade hin ta'u wanti hundumti akka namni sun yaade hin ta'u akkuma bifa fuula keenyaa kana keessoon keenya wal adda waan ta'eef jennaan waan isin jedhi kana fudhadhaa maaliif biyya ormaa jirra daran ilmoo godhachuun immoo Saawud Arabiyaa keessatti number 1 ta'ee jira jechuudha number 1 isin galee inni qaamaa qabus inni qaamaa hin qabne sallaqee ani nama tokko wajjin ciistee jennaan kalas gaafa torbii garaan kee si fuulduratti argama jechuudha nama tokko wajjin jiraachuun waan jirudha saayinsiitti fayyadamee garuu yoo qoricha hin fudhadhu haraamaa shari'aan islaamaa qorichanaaf hin eeyyamu jettan saayinsiitti fayyadama malee bakka hundatti ofii kee rakkinatti guddatte rakkinni biyyaasi baasee ofii keessa akka amma jirtu kanatti ilmoo kee guddisuudhaaf garaatti mucaa qabatta no kuni waan ta'uu miti so ofii keenyaaf jijjiirree booddee ofii keenya waan itti jiraannu of dandeenye booddee gaafa biyya keenya galle mantaayyuu rabbiin nuu kennee jennaan lamman isaa wal faana yoo dhalee kun kennaa rabbiiti
Sinigalee garuu hamma sanitti please mucaa godhachuurraa of qusadhaa siniinan jedha. Wal fuune jettanii ilma godhachuutti hin fiigina. Waa hedduutu nama mudata. Bu'aa bahii hedduu jira biyya ormaa keessa jirra. So kanaafuu erga kiyyoo fudhattan fudhadha yoo hin fudhatiinis immoo maa andana mushkila anis ni hin miidhamu laakiin biyya tokkorraa dhufnee afaan keenya wal adda ta'ullee afaan Amaaraa ni dubbatus Tigriin ni dubbatus Itoophiyummaasaaf jecha na azansiisaa jechuudha. Sinigalee osoo hin ulfaayin dura yoon ulfaayee akkamitti mucaa kana gorra hundi isaa yoo rabbarka jechuu osoo hin taane nun of eegaa rabbiin kadhachuu qabna jechuudha. Sinigalee amma waan hundaayuu fedhii rabbiitiin ta'a. Rabbiitu namaa kenna. Rabbiillee nama dhoowwate ilmoo kan jettaniitiin jettan koomentii yaada kennitan jirtan. Rabbiin namni waan tokko ciisee maciisee miti kan rabbiin kadhachuu qabda. Hojjetataa irratti yaa rabbi duniyaa naaf kennedhee du'aayii godhata. Sinigalee isinillee of eeggataa irratti rabbiin kadhachuudhaa qabdani malee kenna riskiin harka rabbii jira jettanii halas har'a ulfooftanii har'a heerumtanii gaafa torban 3 yookiin ji'a 3 garaan keessan fuullee jira ta'uun qabu kun of qusadhaatanii jechuudhaaf kun inaaffaa osoo hin taane miidhama keessan daran ijoollee mana hidhaamma balaaxarraa as ciisti kanatu natti dhaga'ame. Isa simboosanii riikoordii qabdan wagannee lammindee Itoophiyaa namni yaani osoo waan tokko ittiin seeniin dura of qusadha waan sanarraa isin jechuudhaaf bor waan numa dutuun beekna ammoo ni as dhaabbadhee isin haasa'an jira. Bor rakkoo cimaan na mudachuu danda'a. Rakkoo sana keessaa hunkaan mucaa qabadhee miti qofaa kiyya rakkoo sana keessaa bakka itti ba'uu dadhabuu jiraachuu danda'a isin jechuudhaaf. So akka ijoollee Masrii ta'uu yaada. Akka ijoollee Duubaay ta'uu yaada. Akka ijoollee Beeruut akka ijoollee Kuweet kana si'anii hojjetanii gara biyya keenyaa galla. Ilmoon gaafa biyya galleeyyuu hin qaqqabna godhachuu jechuudha. Dubartiin amma waggaa 45tti akka saayinsiitti ilmoo godhachuu ni dandeessi. Kanaaf laguun keessan amma dhaabbannetti ilmoo godhachuu dandeessan. Umuriin keenya mana rabaatti dhumee dirqama ilmoo 5 asitti goradhee galuun qaba. Waan ittiin guddistuu hin qabdu buujalee miila tokko qubas nyaattee qubachi nyaattee akkasitti miti ijoolleen kan guddisan siraataan akka baakabdee akkati guddatteetti osoo hin taane amma yoon goommana nyaachaa guddadhe ilmoo kiyya goommana nyaachaa hin guddisu amma dandeetti daran xiqqoo ishee fooyyessiintini jedha. Sinigalee nuti akka ofii keenyaa jiraannitti immoo keenya jiraachisuu hin qabnudha. Keessattuu jiraattota magaalaa Saa'ud Arabiyaatti ergaan kiyya kun. As keessatti ilmoon godhatiin asinii jechuudhaaf akka obboleettiitti isin gorsee malee hammeenyaaf miti hammeenyatti yoo fudhattan ifamanaaf godhaa kana calaa yaada hin qabu rabbiin hundi keenya iyyuu bakka jirrutti nu haa tikfatu. Abshiraa guyyaan kun darbuuf ta'a yoo galles biyya abbaa keenyaa galla inshaallah warreen mana hidhaa jiran amma karaa nagaa afiyaa qabanii rabbiin garamaatti isaaniitti nuuf haa maku. Nuyi rabbiin karaa bareedaa baasee yoo as jiraannes yoo gara biyyaa galles nagaan gara biyya keenyaatti nu agarsiisu isiniin jedha. Biyya keenya galla mootummaan Masrii nurratti xiyyeeffatee ka'ullee rabbiin qabna nuti rakkoon qabu. Goommana nyaannee guddannus shiroo nyaannee guddannus ammallee gallee shirooma sana goommanuma sana nyaanna biyya qabna. So biyya Saa'ud Arabiyaatiin kan jalqaba xinnummaa keenyarraa kaanee guddanne jechuudha. Sababa poolitikaatti sababa siyaasaatti ijoolleen Saa'udii misaakinni meeqa rakkataa jiranii nuti waan kana quba hin qabnu. Garuu immoo inshaallah waan marayyuun unuma darba sabaruuma wayyaa yoo iddoo beeloftettis iddoo qooftettis waan hundaayyuu sabaranii rabbiin kadhachuu wayyaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa ijoollee TikTok jalatti na arrabsaa turtan arrabbiif jettan isiniin dhiisee jira. No problem rakkoo hin qabu na arrabstanis arrabni keessan anaaf akka buddeenaa na qoobsa jechuudha maaliif intala Oromoo tokko ilma Oromoo tokko yeroo nama arrabsu jaallatees kan nama arrabsu jira kan jaallatee nama dhabees intala kana eessumatti argachuun qaba kanatti na guggubdee jirti bara jireenya gogguutu na gubdee jedhee kanatti arina arrabsis jira kan inaaffaas nama arrabsu jira kan jechi kiyya ta'uu fi dideellee na arrabsu jira ilmoon nama hundumtu kun adda jechuudha. Kanaaf kan cala yaada hin qabu I love you so much Oromoo ko hedduun isin jaalladha.
Oromummaan warqiidha. Oromummaan waan hundaa caalaa. Waan barbaadde yoo jettan rakkoo tokko hin qabu. I love you so much. Namni Wallaggaa hammataadha malee ofirraa hin eebu. Intala Wallaggaa hammateetti, intala Maccaa hammateetti. Isin galee yoon balleesse dhiifama sin gaafachaa. Yoon isin aarses dhiifama sin gaafachaa. Isin waliin turtii godhaa. Nan dagatinaa Facebookni kun kiyyadha jechuudha. Kan kooti akka faa Wallaggaatti ni hima. Facebookni kun kan kooti nan irraanfattiina. Follow godhaa. Namoonni follow jala jirtanillee rafaa jirtan amma waan poostis ni godhu intiniin jettan. Itti aansuudhaan immoo beejii artistii Haacaaluu Hundeessaa akka inni intini like gootanii follow gootanii isin galee waan achirraan post godhamu share gochuu qabdanii jechuudha. YouTube isaallee jechuudha akka maatiin intini jedhame. Isin galee I love you so much. Hedduun isin jaalladha ijoollee Oromoo kutaa 11 mara keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha. Please. ምናልባት ረቢን የሮስቄ ከየፍጤ በየከነቱ ዱስ ነንደንዳ ሙምኪን አርከ ሹርጣ ተስቀወሜካ በለሜካ በላቱ ኮነቺና ፉንደንዳ የሆነት ምፈተን እንጅራተን ረቢ ፍጭቻ አፍቱና ዘዳ ኦኬ ቤካሙ በከቱ አተኮ ታሙ ጀቹዳ አኒስ ሙፈቺሴ መታን ነብዋፈቹ ይሄን በርባዱ ሰበብኒ ኢሳ ማለት ስንትፈቀድ ያው ያረባን ዝራ beekam waan namudatu amma baay'ee yaaddoo keessan jira bakka sa'aatii 24 keessa sa'a 17 naannoo hojjedha sa'aatii 4 narrafa baay'ee intiin jedhu bakka bas yani irrabarrafu jechuudha yaaddottan jira gabaabumattu ijoolleen heerumtanii bultii dhaabbattanii jirtan please ilmoo hin godhatina biyya arabaa kana keessatti biyya rakkattuu wanbadee kana keessatti in godhatina inshallah rabbiin jedhee immoo zarri dhufanii sarraatanya ta'u biyya keenyatti jechuudha sakka yeroo bara durii sana jechuudha dhufanii kadhattu taani biyya keenya yeroo taani kadhatan rabbiin nu agarsiisu rabbiin tokko hirra godha irra immoo jala aansa so kanafu misaakin amma lubbuun osoo jiru osoo homantiin akka lubbuun keessaa baay'eetti boolla qoforii keessa dhokatu kana yaani sodaa isaanii osoo homa tokko hin balleessin jeezaa isaa rabbiin isaaniif hin kataba nuti misaa kana rizqii barbaacha dhufne malee nama ajjeesuu hin dhufne so jeezaa isaanii rabbiin hin deebisaaf jara biyya kanaafis jechuudha yoo rakkoodha afaan isaaniitiin yoo dubbannes argitanii jirtanii mucaayin gaddaa waan inni ta'e obboleessa keenya rabbiin wanti faradame hundaallee waan guyyaa lama godhee achi keessaa isaa baasu hundi keenya nutti hin fakkaatu yeroo waa tokko jennu jechuudha. Ijoollee baay'een garuu baga adabamee baga maal ta'e jettanii mucaa sanatti gammadaa turtanii namni yeroo waan tokko jedhu boodarra miidhaa akka qabu hin beeku akkuma kanatti dubbata malee jechuudha. Isin galee mucaan amma afaan arabaatiin akkana hidhee shurxaatti kakatullee keessoon isaa uma tokko hin jedhu miskiina jechuudha. Nigalee sootiin gammadina bakkatti kuftanii haftanii hin beektanii miidhama namatti hin gammadina dhukkubsachuu namatti hin gammadina nigalee tokko ta'a jechuudha tokko ta'uu nu barbaachisa so hundi keenya iyyuu waan nuuf hafu miti ka'umsi biyya kana intiniisa waan tokko keenya mudatu natti fakkaata Allahu aalam rabbiin nuuf haa qabbaneessu ammarallee isnan jaalladha I love you abdii Oromoo seentee jirta daataan biyya baay'ee hojjetanatti fakkaata galatooma koomentiin keessatti mul'ataan jiru na of golchaa seenuu keessan qofa argamalee maal akka barreessitan maal akka jettan sila sarramni keessan dullatti irraan ala wanti biraa wanti jiru hin jiru yaa waanuma ofirraa qabu na himaa jirtanii anis dulloomee jira maybe garuu dullatti yeroo naan jettan halkan kana guutu bakka yaa rabbi ijoolleen dullatti naan jedhu waanan balleessa keeriin dalagadheef yani shiraan hojjedhe hamma milaata yeroo kam tobbadhee gara rabbi deebi'ee du'aayi godhee badii kiyya kana ofirraa tobbadhee intineedha jedhee na yaada hammamtu naaf hammamtu jira isin dullatti yeroo naan jettan jechuudha garuu buskuta koo yeroo naan jettan ziyaadaa umuriin kiyya jechuudha maal jedhee isinitti himaa sabiyyi ijoollee waggaa 17 Senegal amma so ganki ya kuda terba wanti wal bravo zero isnan jaalladha Oromoo ko I love you
sirba siniin banne har'a yeroo sirba banu baay'ee natti tola ture. Qofa kiyyaa geeffadha maaliif tokko gammadee jira tokko yaaddoo jira tokko injinii jira ani garuu yeroo sirba geeffadhu xiqqoo ishee yaanni kiyyaa ooveriis ta'ee jiru nuusatti galaa jechuudha. So gorsa kiyya har'aatti kan mufattan ijoollee Saawud Arabiyaa ifa manaaf godhaa yoommoo natti mufatiin hawaa sirrii jettee bareedduu mucaa Wallaggaa sanyii Lammaa Magarsaa sanyii Jaaldaawit Ibsaa sanyii Marroo sanyii Baqqalaa Garbaa sanyii Eebbisaa Addunyaa sanyii Kumsaa Morodaa sanyii Abdiisaa Agaa sanyii Abbushee Garbaa oh my god gootota baay'ee qabna lakkaa'amee hin namu galatooma gandummaa fi hin jenne immoo naaf kolchaa Jimmas Wallaggas Arsiis Baalees Booranas Harargees Shawaas Walloos Hiloonis goota hedduu qaba Arsiis isni galee hundumtuu gootota keenya kan wareegamanis kan jiranis rabbiin tokko nuuf haa godhu. I love you baay'ee sin jaalladha nagaan bula. Qaamee yoon du'een beekan kissing maal jedhama kan Ingilisiiti yaa rabbi Ingiliffaan beeku. Dooktar Asliitti na bilbilaame Ingiliffaa kan hin danda'anitti fakkaata. I love you hedduu sin jaalladha. Afaan keessan irraa maybe yoon du'een beeku. Okay? Beejii kiyyalleen dagatiin dagattanii jirtanii na like godhaa YouTube kiyyallee subscribe na godhaa. Yoo birriin mana madaamii hafee yeroon biyya galu jechuudha bonee Wallaggaa jechuudha asheetii isaa muuzii isaa mangoo isaa muuza isaa irra deemee sin agarsiisa hundi keessanii yoo barbaadan sin eegale Orroo Guduruu keessa deemee Shaamboo deemee Tibbee deemee Zaree deemee Baakoo deemee jechuudha wanti naaf jiru Laqqamte Wallagga lixaaf baha keessa deemee sin agarsiisa waan ta'eef YouTube channel koo naaf guddisaa isiniinan jedha Oromoo koo bye bye. I love you so much. Rabbiif jechan isin jaalladha. Galbii hojjechuu leen beeku dulloomu kiyya kanarratti bareen jira. Abdaariin biyya koo naaf dhaabbachuu sila waanan jedhu hin qabu. I love you so much. Look at me. Copy godhaa profiilii irra na kaawwattu dhugaa rabbi maal mangistii malee profiilii irra kaawwattanii yalla kan akka Naawifaa Abdii Oromoo Abdii Bulchaa profiilii irra na kaawwattan ijoolleen biraanillee yalla kaafaawus badhaadhinas maa fi mushkila yalla mangistii malee profiilii irra kaawwatanii sila shaqaala amma kanatti footoo na kaasaati profiilii irra na kaawwadha yoo dhuguma na jaallattan serious ta'ee dhaabbadhaa qo'a ija kiyya kana isaaf deetti dabala malee serious qofna gara la footoo na kaafadhaati irra kaawwadha profiilii namni na jaallatu qofti sinigale doa isni godha jaartii bareedduu akka rabbiin sirra zaqutti kida akistilaluma akistilal yalla eenyu kaafatee jira maal koomentii keessan irratti hin argamu akkamittan bara wallahi koomentii keessan mul'ataan jiru yalla na kaafadha ani dullattii keessan isiniif dawaadha dhugaa iddoo Facebook iddoon hin jirretti Facebook hin bareedu yalla 1 2 3 4 ija kiyyan bobaata yeroon kolfu ijina keessa badanan kofalchiisina adaraab daarii biyya keessan yoo sodaata yalla hawaa kiyya qashti buskuta kiyya nan kaafattanii sorry an Oromoon qaban jedha sila Oromoon nan jaallatu zeega kiyya maali qayyara dhulaata Pakistaanii wala Bangaalii wala Hindii wala سنن زالت أنا جرو باي يونا كافة شو إستنس ما عندنا مشكلة أبا منا كيا هنا كلبوتي هاوشا كيا نانزل يروبك وجد أروفا باي كيا ولك لك 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 قولي دولا بتنا في النسو سما كيا نربا سميل كيا شاوري جشي جسمي كيا شاوري جشي نهمتي رف ربي نرزق هذا شو لجرام فوندرا يو نهمت شو تدنس يونا دونجا شو تدنس ركوتا كويو هنكابو كوميس إنك بدنا نجور حق أساس نرانك بقرو حق أورام ما سنرانك بمالف كوسات فيسبوك الرتي سنيف إيات رسالة سنيتات كنوا هرلي سجلة سنيف تاجرا أفاني جوجي هيدي أجوجي بشاني ليت وجانجو
garuu si misgaananaa kennaa hin jirtanii galanni isaa rabbiirraa argadha. Ergaa kee garuu itti fayyadamaa. Isin tajaajilee yaada. መልካም ጊዜ መልካም ምሽት halkan gaarii afaan arabii maal jedhama no afaan arabii miti afaan tigriffa maal jedhama nagaan bulaa jechuun ijoollee koo yalla nagaan bulaa kalas abshira shurxaamoo hin sodaatin ijoolleen saawudii rabbiin unu waliin jira inshallah isni galee I love you so much.